yoo oduu ta'e waan hedduu odeesseera Oromoon. Waan buusii xiqqoo tokko buustee waggaa meeqa odeessituu fi bilisummaa nama gaafattu hin jiru. Lubbuu gumaachine nuti. Lubbuun sun immoo qabeenya kamiiniyyuu tilmaamamuu hin danda'u. Kanaaf Oromoon waan xiqqoo tokko buuseetiin bilisummaa namarraa eeguu osoo hin taane yeroo tokkotti addunyaa guutuurratti sagalee tokkoon dubbatee waraana kanarratti invest gochuuf waa buusuu danda'utu irra jira. Dhaabni akka dhaaba Oromoo hangafti tokkoyyuu hin jiru Itoophiyaa keessa. Inni kaan ijaaramaa diigamaa dhufe. Garuu dhaabni abiin jedhama eengadda dhaabate guyyaa tokko keessatti doolaara 100,000 walitti qabatee jechuun goofandi qopheesse. Oromoon kanarraallee waa barachuu hin dandeenye oduuma odeessa ammayyuu. Idduma jiru hundumaa akkas gochuu dadhabne eegaluut akkas gochuu dide alat akkas gochuu dide eegaluut kanuma odeessaa umuriinsaa gubattee dulloomee du'utti jira biyya ormaa keessatti. Kuni ta'uu hin qabu. Gaaffii hin barbaachisu. Woboon eessa jira gaafachuus hin barbaachisu. Woboon mandara keessaa dhukaasuutti jira uummata keessa jiraata. Mee guutummaa addunyaarra uummanni Oromoo jiru uummati miiliyoona tokko too jiraate uummanni miiliyoona tokko doolaara tokko too buuse hangi kun doolaara miiliyoona tokko buusa. Waraana kana hidhachiisuu danda'a. Investirratti gochuu jechuun isa kanaa jechuudha. Doolaara tokko gatii kaabsuun hoyyuu sii baasuu hin dandeenye. Hooggansa nama gaafatu dandeettii addaa nama gaafatu maqaa'umsumaa fi of kenniinsa nama gaafata. Mee guutummaa addunyaarratti kana godhaatii ilaala. Hojii manaas hin kennin. Hanqanaachuu karaa itti dhabnee maal taanee wal dhiibbata walitti dhufu walitti haasa'u wal saqaala qaxaa wal jala kaa'aa oola. Yoo isa tokko dubbiste anaan nan dubbisne waan ta'eef hawaa gumaachuun qabu. Mee nuti gara alaatti bilbilee nama tokko haasofsiisuun daqiiqaatti 20-30 100 yoo baaste maal irraa argattame? Sittin deebi'aa siin jedha rakkoo kee itti himataa ooltee kaateetu. Yookaan ani torbee booddee natti deebi'eedha. Torbee booddee natti deebite immoo maaloo kootu akkas ta'e maaliyyoon akkas ta'e mee horsiisiin jedha. Birrii 500 baasisee jechuudha. Mee ilaala akkasittiin bilisummaan hin argamtu. Walitti himuu qabnaa walitti himnaa wanti walirraatii seessinu hin jiru. Rakkoon Oromoo bira jirti bilisummaa Oromoo kasakaalee qabees Oromoomaa kanaaf bakka jiru hundumaarraa yoo dhugumaan waraana kanatu nu bilisoomsaa daandiin qabnu tokkittiin kana jedhetti amana ta'ee oduu dhiiseetiniin gochaan argisiise waraana isaa kanarratti invest godhu goota hin dhabne nama hin dhabne qabeenyas hin dhabne itti dhimma bahuu dadhabne maleessa. Biyya sooretti garuummoo saba hiyyeessadha harkaa qabna. Sabni kun immoo gabrummaa bara hedduu isarra turteerraa barnoota dhabee ari'atamaa jiraate waan ta'eef kana hundumaa gochuuf itti wallaale. Warri immoo ala ba'e kuni biyya faranjii keessaa jiraatu fooqii faranjii istaayilii faranjii uffata faranjii miti kan irraa baruu qabu. Dandeettii faranjiin ittiin biyya sana fakkaatu ijaarratte sana irraa barachuu qabaa jechuudha. Baargama fooniin ka'ee sammuun isaa garuu ammayyuu akkuma nuti rakkoo keessa jirru saba wallaalaa gabrummaa jalatti yeroo dheeraa ture barnoota dhabee sana achi keessa teenye akka nuti yaadnutti innis yaada achi wanni inni as barreessu wanni inni godhu hundumtiyyuu akka kanaati yoo ta'e inniyyuu bu'aa nuun buusu nuti waa isarraa barbaannu jechuudha. Kanaaf biyyi inni keessa jiru dimookiraasiin dhugaa maal akka ta'e hundumaa sana baruudha qaba. Bilisummaan mi'aan ishee maal akka fakkaattu baruudha qaba. Kanaaf immoo wareegama kana barbaaddi nuti wareegamuu jirra. Inni immoo waan nuti itti wareegamni sana waa buusuu qaba. Kanaaf wanti amma adeemaa jiru kuni akka sabaatti wal nu taasisee jira. Sabni biyya keessaa dhiiga dhangalaasuu jira. Inni diidaa ammoo waan qabuun waa barreessuu haa ta'u, dhaqee waa dubbachuun haa ta'u, waa buusuun haa ta'u itti haa birmatu taa'amsi kiyya isa diida jiru kana. Inni biyya keessa jiru immoo wal ta'ee waan barbaadu iddoo gahuu qabu. Hanga gahutti qabsoosaa waraana bilisummaa Oromoo waliinis dhaabbatee haa ta'u, akka ofiisaa dhaabbatee jiruttis haa ta'u, waan finiinsee tulluu ishii irra yaabbachuuf deemaa jirru fiintee irraa hanga baanutti itti haa adeemnuuni dhaamsa kiyyaa kanuman qabaan. Dhugaadhumatti gaajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Jaal Kumsaa Dirribaa maqaa dhaggeeffattoota keenyaa